ዛሬ የሰርፕራይዝ ቀን ነው ቃልዬን ሰርፕራይዝ ላረጋት ነው ያው ፍቅር ከድሮም ጀምሮ በገና መማር ትፈልጋለች እኔ ደግሞ ያው ክራር ነው እንጂ የምችለው በገና ላይ ብዙም አይደለም እና መሐል ላይ ትዳር መጣ ከዛ ኋላም ልጅ ወለደች ያው በገና ለመማር ጊዜም አላገኘችም ነበር አሁን ግን ነገሮች ተስተካክለው አቤል በገና ይጃት መጥቻለሁ እስቲ ምን እንደተሰማት እዩት ዋው እኔ በጣም ነው ደስ ያላት በአቤል በገና የክራር የመሰንቆ የበገና ትምህርቶች ይሰጣሉ ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ሁለት ቅርንጫፎች ናቸው ያላቸው አንደኛው ፒያሳ ጊዮርጊስ ራህመት ታቦር ህንጻ አራተኛ ፎቅ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ አያት ሲኤምሲ አካባቢ ለምትኖሩ ደግሞ ሰዎች ደግሞ መገናኛ ሲቲ ሞል ሰባተኛ ፎቅ ላይ ይገኛልና እየመጣችሁ መማር ትችላላችሁ ከዛም ቃልዬ የምትማርበትን ክፍል አይታ እንግዲህ የምዝገባችንን አካሄድን በስተመጨረሻ ግን ሳናስበው ድንገት መምህር አቤል መማሪያ እንዲሆናት ብሎ የበገና ስጦታ ሰጠን ስለሆነ በጣም ነው ደስ ያለን እግዚአብሔር ያክብርልን እንግዲህ እናንተ ምናልባት መማር የምትፈልጉ ካላችሁ እዛው የበገናም የክራርም መሰንቆም እዛው መግዛትም ማግኘት ትችላላችሁ አቤል በገና ስለሰጠው በጣም እናመሰግናለን يوشار كفون يردفتو تكبجن تودا يوتيوب اسكالجيلات ترجمتاني كم جرتو نجاحي السنين نجان كياب كدرت ندت سنيفا وايد ويتشا ورين يوتيوب كيا حاراتان أسمران ماتي نفتا نجت ويسا سنيجتشون جالتا كسمو سمو ورين عادسي في قال جالتا نجتشورا سو انكدي مو bakkuma jirtanitti nagaan keessanii faabaayatu jecha akkuma beekamu har'ammoo viidiyoo baay'ee namatti tolu tokko qabadhee dhufeetiin jira onnismaan le'oo seetanii akkuma argaa jirtanii sarpiraayizii ajaa'ibaati kennaa addaatu jechuudha kennaa caaluudha كرار كسمة سمو كنا كتابة مصحف قدسي وانا كسكسي كنا انما زادتني في كانت وكنا ما بزتورا باي تكون ما تتولا انكتي يعني باي تكون سانجار لدا ما في يروم ما كانت نبيكتو نمنا كم والجالة الأوغاد بجوكو سانتي يوناي أكو مارجا جرتاني يروم ما كانتي جالة الدنيا تنرى والدي جرتي دودة جرتي so إنسان مو هيدوتي كنا متسولو وباينا مبارسيسا جالة لساني بقى كاول كابجو كسمو سمو والمالجي كسنتي هم بيكو هيدوتا كانت تولينا so anga matio ilaaltan jechuudha video saanii warreen takaraataltanii ana wajjiniin wabaayee irraa barattu kaa jechuudha jaalala irraa barattu akkasumas immoo waa'ee amantaatillee wal qabatee isaan kan biyya lafaa hin ta'anii akkuma argaa jirtan waan hunda keessa waan hin jaaladhu filannoo biyya lafaa hin qaban jechuudha dhugaa dubbachuuf yeroo hundumaa qaaliyye yoo argitanii jiru miiree namoonni tokko injiru ni beektu jireenya biyya lafaa kan hordofanii bareedanii meekaappii waan akkasii ani garuu ergashii biqa argeen beeku abadan jechuudha meekaappii waan akkasii wantoota adda addaa wantoota biyya lafaa ni beeksisu jechuudha waan manni amantaa inni yemni jechuudha isa inni fayyadamtu na kanaafi kanatu natti tola baay'ee tokko kan hin jaalladhu jechuudhaani hedduu dhugaa dubbachuudha fi baay'ee tokko namoonni isaan hordoftanii jechuudha waa baay'ee irraa barattu barumsa hedduu kana minan jedhamne sin barsiisu kinoo akkuma argaa jirtanii jaalalli yeroo ammaa kanatti irree addunyaa kanarraa oddoo nama tokko lamaa hin ta'in har'a manaa fi abbaa manaa baay'ee soo adda ba'aa jira akkuma argaa jirtanii jiruu jalqabaa jaalallumaan gaafa walitti dhufanii annaa akkamitti baqa barataan dhafis barnoota qabaatanii dhafis miti ganamu waaqayyoon qalbii fi amala namaaf haa kennu akkuma argaa jirtan jechuudha miidiyaa irratti illee ta'ee warreen kaleessi jaalalaa walitti dhufanii baqa
har'a wal bira hin jiranii beqa yookiin waggaa takka yookiin torbee lama yookiin ja'a takka wajjin turre san booda gargar ba'uu jechuudha. Sababbiin isaa sababa obsaan qabni sababa jaalala amma fakkeenyaaf jaalalli hin jira jaalalli bakka namatti qoodama jaalalli akkanumatti wal jaalatanii jira jaalalli hundi irra wal jaalatanii jira. So isaan irra maal akka baratanii ani ganna waa baay'ee irraa baradheetan jira dhugaa dubbachuuf waan hedduu jechuudha waan hedduun irraa baradhe maal jennaan isaan nama jaalalaati beqa maal akkan jedhe isintti hin beeku gin ani baay'ee tokko isaan jaaladha yeroo hundas isaan nan hordofa baay'ee tokko natti tolu kanaafiyyuu waa baay'ee hedduu irraa baradhu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni tokko hin jiru waan namoota baay'ee argeen jira gin isaan baay'ee tokko jaaladhaani. So qaaliyee fi addisii baay'ee tokko isaan jaaladha jechuudha. Ingitii yeroo hundaanii namoota baay'ee hordofuudha. Annaa kana isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa. Ingitii waan baay'ee nama barsiisuudha. Fakkeenyaaf isin amma nama jaalattaniif wanta addaa raawulaa waan adda kennuu dandeessu wanta adda waan jechuun amma kennaa caalu addunyaa kanarraa kennan nama jaallattu inni irraa jaallattu maal dhabeektu bilbilaa waliin taanii wanta adda waliin taanii uffata waliin taanii beqa kan kennaa caalu maalidha kitaaba macaafa qulqulluu jechuudha. Kitaaba amantaa jechuudha. Yeroo hunda isaan marraa jechuun ani kanaayyuu isaan marraa hin baradhe. Dhugaa dubbachuuf waa'ee amantaa isaaniitillee sirriitti beqa baay'ee cimuudha. Maatiin illee beqa ijoolleen keessanirra jechuudha wantoota isin amma fakkeenyaaf warreen jireenya biyya lafaa hordofanii akkasuma waan akkana ijoolleen isaaniitillee booda akkasuma taatee jechuudha akkumatti guddatanii maatiin gaarii yoo ta'e garuu maatiin waan gaarii yaada waan gaarii hojjeta gaafa ta'e ijoolleen isaaniitillee waan gaarii hojjetti waan gaarii dalagdi mee maatii isaanii ilaala dhugaa dubbachuuf hedduu tokko baqa baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Ijoolleen isaaniitillee akkasuma jechuudha baay'ee kabaja qabu. Jireenya addunyaa tanaan hordofanii waa'ee amantii isaanii baay'eetti baqa goobazoo jechuudha. Anaa kana isiniin jechuu jaaladha. Isinillee maal gootu isinillee gara fuulduraatitti illee dhugaa dubbachuuf waan akkana hordofuun baay'ee isiniifillee bu'aa qaba waan faayidaa qabudha jechuudha. Anaa kana ana gin baay'ee tokko natti tolee jira baay'ee waan baay'een irraa baradheetiin jira. Naa kana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Jaalalli maal akka ta'e akkamitti akka jireenya akkamitti akka waa hunda hojjettee injifachuu dandeessu obsaan kaayyoodhaan waa baay'eedhaan jechuudha. Mar'aa seenaa isaanii odoo dhageessanii baay'ee tokko seeneenyu jechuu danda'a. Gin dhumarratti maal ta'a? Dhumarratti immoo waan mi'aa waan gaarii chaalenjii adda addaa mudannoo waan akkasii keessa darbanii waan baqa amma kinuwaas ga'uun hedduu nama dinqaa jechuudha. Naa kanaafiyyuu namoonni waan akkasii mudannoo yookiin immoo chaalenjiin wanta adda addaa namatti baay'atu obsa dhabee namoota meeqa barumsa baratanii dhabillee miti akkasuma barsiisonni illee ilaakinuu ammoo samuunii darbee barsiisaa wayiiti jedhanii barsiisadha. Jireenya addunyaa tanarraa waan ta'e poostii godhee ture takka turu of ajjeese jedhan. Kuni beekumsaa miti. Waan namatti iyyuu namni hin qoramne hin jiru addunyaa tanarratti dhufee namni qormaata hin argine hin jiru. Nama qormaata darbee jedhan nama kan jedhamu ni gade nama qormaata hedduu keessa darbee nama obsa qabaatu. Waa hundumarra kan aftaamii ta'u kun laafaa ka'ee yookiin immoo
afti wajjiniin dhalatee miti chaalenjii hedduu argee qormaata hedduu dabarsee waa baay'ee nama kana hunda dabarsetu abbaa qabeenyaa ta'a. Qabeenya horachuu danda'a. Ana maal jechuun barbaade ta'uun gabaabatti tidaarii keessatti obsa nama barbaachisa. Waa hedduu chaalenjii hedduutu nama mudannoo adda addaatiin nama mudatuu danda'a. ግን nuti waan gochuu qabna obsaan dabarsuu qabna jechuudha. Wanti hin dabarre hin jiru addunyaa kanarratti jechuudha. Kanaafuu kana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa Dogongoras dhiifama. Engitii yaana waan viidiyoon isaanii hedduu natti toleef isiniif qoode isiniin jedha. Warreen YouTube kiyyaa haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Egaa engitii kana fakkaata viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechuun jaalladha.